مالي ركنا خيساتو ركنا قبضاتو اثنين فجيسه امبر خنا في واسطني من قديس خنا من امبربادو فيات امبربادو امبربادو يا فيات امبربادو توني في الرقبه سرنجل مالك في الرقبه ستان في قديس خامجو خنا عليكم ورحمة الله وبركاته جرجت دعوة تفرد تتخيل الشباب كم جرتان بكم جرتان نجني ربي اسم برا هجرات سنين جتة الرا وان جا براتهم كل ديما في روزان كاميرا كنا جدي جرتي جبدي جرتي يو أجرتي ركو راجتو جابسو في تلفونا يو القبضي كنا تيسين كاميرا نورا بدني جتتي حالة بروكيسا نقول جتي جرتي لولو akka nama isa kanarraa agartee jinnoomee jibbii wanni biraa itti dhagamtee takkatti isa kana jibbitee haasa'u jirti. Kanaaf ani waa dirqameetiin ammaan tana isa kanaas dhoyfachuudhaaf fakkeenyaaf amma isiin na biraa gabbaatee jirti. Haala keessa jiru kana keessatti egaa wantoota ta'aa jirtu addunyaa guutuu quba qaba waan kana haa ta'u Arafe forroonni waliin jiranillee komachaa haatiin ture haa komadhu garuu keessoodhaan na dubbisee jira jechuudha dhiyeenya kana keessoon na dubbisee isiniin gaa ani sodaatee isaniif malee bakka san dhufuun jibba qabaadheeti miti akka itti dhufuun sodaadheenumaaf amma walumaa galattuu dhufeetiin isii ilaalaa maal qabu yaada hedduu gaa keessatti kaasee jira isa saniis isa wajjiin anillee waan dubbadheen qabaa. Haa ta'u walumaa galattuu waan naafi arafee waliin jenne haala kanarratti egaa dhugaa isiin haalli keessa jirtu haala nuuf hunduma keenyaafuu yaaddoodha. Haa ta'u immoo inni dhufee arguu fi haala jiru hundumaa komattummaa kanarraa waliin qooddachuun silaa waan guddoodha. Wanti dhufe silaa hunduu dhuftee jirti. Akkaataa silaa inni itti dhufuuf kan waliin mari'anne san isii kanaa ibsuudhaaf akka gaa itti ibsuuf wallaalee waan hin jiruu fi kaameraa dhoofadhee ammaan tana waan kanallee isiidhaaf mari'achuufiin deema yoo kaameraa kana gartee balaa bu'aa kanaafiin kaameraa kana dhoofachuu itti jira inshaallah amma dhoifachuutti jira jechuudha. Isinis hamma xumura gartee fiidiyoo keenya kanatti nu waan faana turaa du'aayii nu godhaa alhamdulillah amma bakka isiin hin agarre kaayyachuutti jira. Akkasii nu hordofaan isiniin ja'a amma hin agartu asitti akkasii waan isin baateellee gaduu baate malee dhufuu dhaloote inshaallah yoo rabbi biraan taate mee waan isin jettus gaa walumaan ilaallaa yoo waan takka kakaafte ni yitii amma kaameraan dhoysa jira yoo yeroo isin dhufte hundumaafuu waan isiin gartee itti jirtu hunda irraa barra jechuu barbaadeeti hanga xumura fiidiyoo teenyatti nu hordofaan isiniin jedhu waa isin godhaadha inshaallah. Dhuftee maal ammallee guyyoonni guyyaa akka guyyoonni amma eessa faasii dhukkubamee Wah, makin rakubdu beha bakayyun. Hari nama lawa hunda jalayo de man beru sa ofu daban. Bare nari ni. Nami wajirati wahid tu guru dan dabe. Bare nari ni ta. Amma barangare utura futin jira. Ani na je tufta kan da be masala. Makuma na sin salate sin gajisatti. Yiri barra kise. Futin jira ma dufte dufte na birate se mata na dufta man ni hedura. Grufa sadiqa sadiqan kana qayda bakka taysir abde bakka na jirta dufte taysa bareeda jolle birate jolle faanta tawachiftu badalasa tabachiisan immaan tana si amma fardin kiyya inshallah aara firraa dhiisin si aara firraa sima aara dhiisin yoo aarri waan godhe anis ati saaru jettu dhageeffadhu dubbii laal amma waa hunda jalan diiman beeruusaa namni biroo fayyaa ifii barbaadu tasgabbaahu waa hunda kan injifachuu dandeenyu yoo tasgabbii qabaanne qofa amma tasgabbii isaan kun haya ayyee tasgabbii mee tasgabbii me
tasgabbiin mee nyaatanii dhuguu qofaame bara yaaduudha yaada kana bara yaadni humna wal qaseeti mataa keenya kana keessa saapappuu ta'ee saapappuu biyyatee nyaata bishaan keessatti gartee akka margaa taatu sun gartee saapappuu taatee jirti sammuun ta'e. Dhuguma yaaduudha yaadni nuti yaadnu yaada nu miidhu ta'uu qabu feeruusaa amma fakkeenyaaf wanti kun hundi dhuftee jirti. Egaa silaa akka keenyaatiin dhufuun qabdu akkasi yaada ta'e. Nu ammoo waan takka harkaan qabnu. Kabul rabbi waan kan hundumaa hojjechuu jaalanneetii miti ammaas katayaa jiru. Wanti taatee rabbi biraa taate immoo alhamdulillah jedhanii fudhatanii immoo oolchuudhaaf tasgabbii yoo deeman gaariidha siin jechuu barbaadeeta. Kanaaf waa hunda keessatti gizee teenyus gizee dalagaa dheetee dalagaa irraa dhufte natti haasoita sila aan akkamii yaadaa'u sila gizee dalagaa irraa dhufte illee gurfumachi kurfaachaa anu san seenteetu gurfuma san ta'e seen fara sibirtichi ba'uu baadde dasna jaa gizee nama hojii haasoitu sina aarsa gizee bas an nama hojii naasoo dhiiseetiin jedhanii beekta silaa telefoona kiyya nama yalaa'uun kaasu'a. An telefoon maa arku aguun telefoon biratti arke aaraan na qabaa zaman kana telefoon arkuun fedhu nama dile wal ga'e arkuun fedhu waan takka mataa kiyya kanaan na jeeqamu jira. Kana keessatti ati silaa gizee dalagaa ta'e daawama kee dalagaa ta'e fudhattee dhufte achuma gartee warraaf ijoollee wajjin teessee irraa bashannante achuma taa'u jiraattani. Gizee isin jirre maa qalbiin na wayyaa daa'uu zaman kana ijoollee wajjin hin taphadhaanuu mataan kiyyaa'u. Inni dhugaa keeti. Kun yaada keeti. Ani immoo yaadni kiyya yeroo silaa fursumaa harkadhee jireenya biyya namaati malee yeroo hunda si bira jiraadhee waan barbaachisaa ta'u hunda si godhee gama. Godhu jirta haa dawaa naa godhu jirta. Egaa kan. Waanta naa godhu jirta kanaa achoonni naa godhu nyaaddee dhuguttiin jira nyaataa dhugisiin na danda'u jira. Mee liqatanii dibachuusiin na danda'u jira kanaa achi wannummaan ati. Kanaaf gama fayyaa keetii tasgabbiidhaan si tasgabbeessaa waan deemee akkasiin barbaada ani yaadatu jira kanaaf. Kanaaf bas amma laal waa hunda yeroo qaqqabuun gaarii miti isin wanni taatee jirti yoo jala deemaa oolleesi ofuma dhimna of rakkina malee miidhaarra yookaan dhibdee gurguddoorra of keenya malee akki goonu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf wanti ta'e kun hundi nu akka sababatti mana maatii keessa jirra malee fedhinnaa keenyaan ala hundu taheen siin akka ofiin fedhan qaama ofiirraa hun harkatanii jaan wanta ta'e hunda keessatti miira keessa galanii ulturuu qaqqabanii of gotuu fi miidhaa ifirra fiduun gaarii miti. Namni yoo jiraate waa hunduma injifate keessaa ba'a. Amma dhugaa taatee jirti waan ta'eemee akkasumatti qabadhu. Amma isaa hafee dhageeffatu yaa rabbi duuba akkamii wasitti hima. Oi taate taate aso. Hayyee hin taane dhiifne. Kan arguun fedhan taatu mataatu mataarra taa'ee kana jira dubbachuu waannee hin fedhan taate. Hin taane hayyee dhiifne akka nafee taane. Amma nu wal sobaa jiraachuunis gaarii miti. Dhugaa walitti himaniiti immoo dhugaadhaan karaa fayyinaa wal'aansatti deemani gaariin kana. Taamaan dhugaan jirtu maal hayyee? Bareedaa. Dhugaan jirtu bartaan mana taasaa jirtu kana. Narraa fudhadhu. Hayyee. Waa hunda yeroo siin tuqan hin haariin. Haaruu gaarii miti. Waa yeroo sitti himanii hin haariin maaliif waan tuqan kuni hangam takka sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu laaltee yoo sirrii sii qabaate sirrii jettee fudhachuudha. Yoo sirrii hin qabaanne immoo miidhaa qabaate miidhaa qaba jettee lafa kaa'ullee danda'uudha qabda malee haaruun gatiin qabuu jechuudha. Akka tuwaasitti himan bara nama yaachisa. Kanaaf amma ani beeki rabbiin dhukkuba buusee dawaa jala buusee jaan balaan ammaa samiidhaa buute dachii tana hin hanqattuu jaan dhageessee miire haalli ta'e hunduu fedhinnaa keenyaan ala ta'ee siin jenna. Akkuma ati aarii qabdu anis aarii hin qaba. Aariidhaan garuu namni waan fidu tokkollee hin danda'u yoo waa balleessuu ta'e malee yoo of miidhuu ta'e malee jechuudha. Kanaaf waan siin mari'achuu qabu beeki waan rabbiin je takkallee taaftu sun jirtu ta'ooltu hin jirtu jechuudha. Hundumaafuu rabbii nurraa haa furu gaariitti nurraa deebisu girifa tanaa fi gartee tana keessaas nu baasee fayyaa qulqulluudhaan gartee keessaa nu haa baasu godhuu du'aayii rabbi kadhachaati. Maalis jechuu barbaade beektaa amma hanga kana keessa jirru namoota waliin jirruutu jira. Amma hundi qajaansanii haala inni keessa jiru kanaas hin agarre suurri sanillee agarre arafeen amma ganama kana
gama naa bilbilee gama gartee sodaatee isanii fi dhufuu malee haala isin Sodaatee nyaadhu. mela geeffadhu gaa kanaafiin akkamitti waasitti himaa jaa kara biraan deemin waan ati isin godhu jirtan kanaaf haalaan badii wal qabsiisee kanaa jechaan akkaan ta'u wallaalee jechuun taa'u jira malee haala keessee taa'ame kanarratti ani dhufuudhaaf guyyaa tokkollee gartee qaamni kiyya yoo achi jiraatu baatellee qalbiin tiyya akkuma achi jirtuuti amma isinumaan irra jira akka gartee nagoota na godhaa ka jiru Eenyu? inni Akkam bilbilee na godhaa? niin dhufaa kaa Dhufee maal na godhaa jaa? Dhufee maal na godhaa jaa? dhufeetti ilaala cagaa jaartii tiyya Dhufeetti ilaala jaa hiyyati akkam jettee? Akkam jettee? ani gaa akkuma uumaan namaa jettuun jaa akkamiin jaal Ayyee akkam jettee? Naa himee kan kee naa himee. akkiin juun ani akkuma uumaan juun jaan dhufee silaaluu rakkoon qabu Arafee kas dhufa? Arafee kas dhufa? Arafeen na dhufa? ni ilaalaa jeeba Ni ilaala jee jaartii isaa qabatee na dhufa? Akkasii? jaartii isaa qabachuu fi Akkasii? dhiisuu miti ani Ati hotti jettee moo kam jettee irree? ani gaaboo wanni taate Ah. gartee duraanuu waan dalagde hundi dogoggora Hayya. akkaataa miira keessa seenne baarii keessa seenne Ah. haalli obboleessaatii fi kun hundi walitti dhufe Hayya. rakkoo kanaa tana nu mude Ayyee? ani silaa akka birootti siin barbaada Ah. akkisan gaa tuqaa birooti achitti nu haa taa'u amma tarra fardii tarra isaantu dubbanna waan ta'eef dhuftee ilaaluu dandeessaan jenna Hotti jettee? Arafeen as dhufa? Arafeen as dhufa? maal qaba As dhufa hami? Hojjetteen himi? Hojjetteen himi? maaliin jaan Osoo arafeen hin dhufneen fajjeessa. Osoo arafeen hin dhufneen fajjeessa. Osoo arafeen hin dhufneen fajjeessa. Arafeen as dhufa hami? Kanaan inni fajjeessa. Haada kanaan inni fajjeessa. Haalli biraan jiru himi? Kanaan inni fajjeessa. Osoo arafeen hin dhufneen. Kanaan qatti fi godhe lubbuutti. Kanaan lubbuu qatti fi godhee fi ajjeessa. Fuula kee duratti. Amba kanaafi waasitti nimne gadhiisa kana mee Hin barbaaduu fi kana ajjeesu. gadhiisin si jafa jirusa kana nu jisiisini kana gadhiisi ati fayyaate hin barbaaddu Hin barbaadu yoo fayyaati hin barbaadu hin barbaadu duun fedha kanas duun fedha. kana gadhiisa Kanaan ayyee gadhiisi lubbuu ishee saabaas. maal godhaa miti ayyee hin dhufuun je Yoo inni firaa qabaaf sirra hin jirtu. maaliif firraa gabaabsitaa miti gadhiisa kamichoo kanaan hayi fayyaa qabdi akkamitti waasitti himna nuti ati yeroon awwaasitti himu naman dhageessuun siin je ati fayyaa ta'e tana ifiif miidhaan deemin maaliif ittinaan akkanaa Arafeen haa dhufu hoottu jetteen silaa dhagayi atis as na biratti raftee na teessu ni deemtaami ni raftaami halkanii bakki sun gaggalaami ni rafta. amma Ati na biraa ka'uun kan hin oolamu. yaa rabbi Aan. ani amma kanaa jecha sitti himne amma waan si hojii haasa himman tana hin gartaa maal faan si hojii haasa himman tana beektaa sayoo haasaa hojjetee tokko mallee naan qabanne ani kun akkam mijoo duuba akkanaan akkam taana akkanaan eessadha hin akka yuusa yeroo waasitti nu bar akka dhukkubsattuu fi samichoo ana inni waliin hin mari'adha amma Wanta akka marii miti tun xaarafee baantaame xaarafee marii miti xaarafee baantaame xaarafee ifirraa gabaabsuu kooti. Tun karoora kooti. arafee yeroo jiru Arafeen arafee bar qarqara kiyya gaafa bahe. michoo bar tanabii yeroo hojjette saabaanii haftii jan dhageeffadhu amma ta arafeedha wanni sitti kaasuufi arafeen dada yaadee tola yaadee waan hunda godhee Ammoo waa'ee kana jechuu arafee. guyyaa miti ani si caalaa gubannaa hamtuun itti qaba arafee aara guddaan itti qaba sababni itti qabu waan ta'e kana hunda nu dhoysee haala kanaan ammaas badee Gizeetaan kaameraa kaayatteeti narraa furdootu natti haasoyta. Gizeetaan dhuftee waa'ee arafee natti haasoyta. Maali rakkinni keessaa too rakkina qabdaatu mataan kee. rakkina hin qabu hama beekusaa rakkina maaliin qaba rakkina amma Waa'ee ummii waa'ee rabbii qiyyaa. duubaree akkami amma akkana godhate Waa'ee rabbii qiyyaa asitti wanni nan beeyne hundi asitti narra hayyee deemtee mee narra akkam taana deemtee mee narra hayyee malaas kenyaati Waa'ee namni nan beeyne hundi asitti. amma bara osoo haasaan fitini karaa aadaa deemte inni akkana jaa'e anilleeni akkuma uumaa saniin jee mee akkam goonaadha kanii si gaafachuu deemu mi'an Arafeen laal. Guyyaa arafeen qabe. Arafeen haa dhufu si bira jechuun ati duute naan jechuudhaati.
ati duutee naan jechuu duutee lafa Saduutee wayii kophaatti si dhufu bar kophaatti dhufu amma bar inni sodaa Ayyaa, ofirraa qabu yaati, yaa. wayii si wajjin haasa'u jira uuma lama qofa. jechuun sodaa qabuu fi waan jiru keessaan natti dubbatee jira akkana jechaa jira. Akkoo samitti haabidiitu guyyaan kun. Samitti haabidiitu. Khalaas dhiisi atummaan laatas gabbaa'ee dawaa godhamu. Samitti haabidiitu. Khalaas karaa isaan fedhaniin finna. Akkam jettanii Akkasittiin barbaada. khalaas hayyee atis miira keessa galtee waan biroo keessa akka galtu hin barbaanne. Kanaaf akkaatuma duraan itti waliin laaqetti haa fixatu hajuugaa bifa saniin deemna hayyee. Bifa kana deemuuf ammaas atis tasgabbii harkataa kana fayyaa naa deebiika. Fayyatti deemuu qabda. An fayyidusaan haa fayyituu yoo feete. An bar fayyidusaan haa fayyituu yoo barbaadde. Waa'ee isaa maqaan itti hin dhahin. Waa'ee isaa dhagahuu hin fedhu. Anta biraatis na rakkisu jirti. Ta isaa na rakkisu jirti. Obboleessa kiyyaan akkas. Tasaatiin akkas asii ol ka'ee dhaabbadhee mana kana gabbee aduu otona ijaan harkee gartee xiyyaafuu aduu ijaan nagarree gabbee rakkoo xiqqoo tokko obboleessa kiyyaan raawuu furuu hin dandeenye. Wannummaan isaa wajjin. Ammallee qabsoo qabuuf takka illee hin jirtu. Arabi hojii qabsoo qabuu hin danda'u. Ammallee arrallee barullee hin danda'u. Yoo isa laffidde waan biraatitti dhalata. Waan biraati. Qabsoon ati waliin qabdu hin jirtu ramma booda inni qabsoon waliin qabee jira. Nu wal faamuudhaa deema. Qabsoo isaa feeta waliin qabadha qabsoo. Inni sana Ani qabsoo akkasitti isaa jira. wajjin Ani amma qabachuu. jecha jaamee fi dhufeen ilaala kajuu san irratti hin dubbadde malee tabirootii miti. Taan ammoo wanti inni godhe waan laafee miti. Sananuu akkasumatti kaayee jira jechuudha. Waan amma ta'e irraa inni dubbataa jira. Kanaaf hayyee akka isaan barbaadanitti Qofa deemna. asirra lafoo jira. Waan namni waan agarru jiru jira. Hayyee na dhageeffadhu gaa. Waan namni waan agarru jiru jira. Asittis qofa narra lafoo Na jira. dhageeffadhu hayyee. Barsuma qofa narra lafoo jira. Hayyee. Waa isaa fittee as keessa nutti. Hayyee ana dhageeffadhu sittiin fidu hayyee. Karaa isaan fedhanitti fixanna san jennee bira dabareedha san. Amma ankanii sirraa barbaadu. Fayyaa ta'e. Wantoota sii barbaachisaa hunda godhatu aarii fi miira keessaa bahi. Si galee na dhagayi. Akka waan kana keessaa bahuutti dandeenyu. Si galee gara fayyaa keetitti haalaan irratti hojjennee fayyaa guutuutti yeroo deebiin. Hunduma akkaataa keessaa itti baanu immoo nuututu mala namni mala marii yoo qabaate beekee rakkoon hin jirtu. Yoo wal dhaga'uun jiraate yoo wal dhaga'uun hin jiraanne immoo wanta akka isaan siitu hammeenya fudhattee yoo utaalte miidhaa akka miidhamtu fedhu. Si galee anammaas akkaati miidhamtu fedhu sichillee namas waliin jiraatu. Inshaallah isin rabbiitii waa hunda keessatti tataate hundas waliin qooddannee nama gubatee taa'u kana. Ammoo kanarraa karaa fayyaa keetitti qulqullaa qorichoota seeraan fudhadhuuti gamana naa dhufiin siin ja'a. Taan ammoo hunda caccabsinee keessaa deemu waan an siin juunarraa fudhadhu. Na dhagaye. Na dhagaye yeroo siin juu siin dhagaa ja'a yoon si dubbadhe utaaluu miti. Khalaas na dhageenyaani hundumaahuu akka isaan fedhanitti fixachuu dandeenyaa jechuudha. Yoo waa siin tuqe immoo hum jettee yoo miira fi dhukkubii biroo keessatti si tanaan tirsamoo warra waan harkan dalagan kana waliin firraa akka wal goona. Kanaafuu yoo waan sitti himeessi ani waan ammeenyaa fi kanaafii miti kanneen sitti hime. Akkam goona jechuun beeka waanuma jiru. Falli jiraachuudha qabaa miire. Malaa fi marii sanirraa kanneen siin tuqu malee waan birootiif miti akka birootti akka fudhanneef siin jaa. Kanaaf sammuu ta'e keessa waan gara gaggalchitee yaaddee akkana haala maaliif jettee dhibdee ifitti gootu kanaas nurraa dhiisi ga'e. Irraanfadhu mee waan hunda ajjeesii bira darbe namni bar waan dhufe alhamdulillah jee duutuudha jee ajjeesee jiruudhaaf ammoo jiraachuudhaaf fayyaa ofiitii yoo fuula dura tarkaanfii isaa fudhataa deeme hunda keessaa bahaa deeme yoo ammoo isii saniif dura gaggaragalchaa deeme hoo. Bakki tarkaanfatee dhaqu jiru jechuudha. Achuma keessa gangalata waan ta'eef. Amma akka namaas keessa gangalatuu nu godhini waan ta'e kana hunda irraanfadhu mee. Egaa irraanfachuu sirra jiraata. Yoo khalaas yoo caccabsinee keessaa baana jette isii tana dhiisuu qabda na dhaga'uu qabda. Yoo dubbiin akka malees kara malees yoo deemte ani akkaan itti fixu hundumaa uniin beeka sanboota ka dhufes akkaan itti wal faamuu uniin beekaa jechuudha rakkoota akkallee hin qabu. Kanaaf waan as keessa jiru nu ammaan tana fakkeenyaaf namni ni jira jenne malee namni hin jiru lafa tana keessa jechuudha. Nama kana osoo namni jiraate daadarkaa dila kanaan agarru. Si galee taan ammoo nu wal qabannee gaa
waa hundarraa walii dandamanne fayyaa teenyaan gartee karaa fuulduratti cichoominaan mudhii teenya hidhannee yoo tarkaanfanne eessaa gahuu dandeenya. Kanaaf fayyaa teetii irratti jabaadhuu waa'ee mataa kee keessa sammuu kee keessa naanneessitee hogguurraa dhibdii biroo keessatti tana gara gaggalchaa akka oollu nun taasisiniin siin jee qorichoota keessa seeraan fudhadhu tasgabban ati bara intala xiqqoodhaan malee. Bari waraacha kajana tortoree bara. Intala xiqqoon jee wanti dhufe hundi rabbi irraa dhufe. Erga dhufe akka barbaadanitti waliin fixachuudhaaf jala nama kufisuu qabdu jechuudha. Haala taane keessa of naquu qabdu, kufuu qabdu. Si galee amma silaa jara san barbaadee qabee waan isaan akkas godhu hunda gaafachuudhaaf wanti nadaan keessaan jiru. Duuba haala ati itti kufte kanatti si waliin jira laa. Rakkoon rakkoodhaa jechuudha. Kana ta'uu qabdu tasgabbaa'ee nama jabaa ta'in siin jechuu barbaada. Yaada yoo qabaatan. Kanaaf yaada tokko hin qabu namni. Yaadaan sii deebisuma. Waan kan qabuuti. Yaadaan qabu siyaameetiin siima. Halaasati alaa kulliyaana. Hay amma ciisi. Ganamaan siima yaada tokko kan hin qabu. Ganamaan siima. Hayyee rakkoon qabu deemu bishaan gamasii naaf ijaayye. Bishaan mana kagamasiisanii naaf iji. Ni irraa bara. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenyaa haalli keessa jirruuf akkaataa gartee silaa ni bareedachuuf akkaataa aksitti kan natti dhufe ilaaltanii argaa jirtanii wanti keessa jirru gurguddoon gaatana yoo waa'ee kanaaf osoo dabalataan ta'aniitii fi kanaa waliin kaasee daranuu ba'u natti jetti waan ta'eef ammatanii itti kaasisanuu kunoo haala hin taane keessa galchitee akka na jalaa karaa birootti hin tarkaanfanne. Ani of keessa deebi'ee kalaasii isuma barbaachisaa ta'e godhuu irratti tasgabbeessuu fi haala kana keessa jira. Kanaafuu waan isaan godhaniitu waan gurguddoodha. Silaa kuni kan yeroo dheertuu ofuma irratti silaa harkuu qabdu kunis ammaas badii birooti. Inshaallah haalli walumaa galatti naa fi hirusaan itti waliin jirru haala ulfaataa amma laaltanii argaa jirtan kana. Kanaaf amma osoo isiin natti hin deebine kaameraa kanas jalaa fudhadhaa akkasii nagaan naa tura viidiyoo tanaas egaa warri bira geessan hunduu dhaloota Oromoo warri daawwataa jirtan du'aa inni godhaan isiniin ja'a baay'ee nagaan naa tura amma irraa hin fudhadha.